Yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haqa qabu jechaa har'a oduu gammachiisaa tokko qabannee isinii dhufnee jira. Innillee artistiin keenya artistiin Andu'aalam Gosaa artistiin jaalatamaa fi kabajamaa artistii dhiyeenya kana shugguxii fi booksii Caalaa Bultumee irraa nu tarrafe. Artist Andu'aalam Gosaa hojii haaraa dalagaa haaraan dhufaa jira nuun jechaa jira. Artistiin jaalatamaa fi kabajamaan artist Andu'aalam Gosaa akkuma beekamu sirboota isaa babbareedaa fi kiliipii bareedaa wajjin kan beekamudha. Ammallee sirba haaraa sirba ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufaa jira. Isinis uummata koo akka na yaaddanii fi akka na dheebotan nin beeka. Anis akkasuma isin dheebodhee jira. Sirba haaraa amma qabadhee isiniif kanaan walitti deebina jechaa jira. Artist Andu'aalam Gosaa sirbichi yookaan immoo bakkeen yookaan YouTube irratti gadhiifamu YouTube mataa isaa YouTube Andu'aalam Gosaa jechuudha. YouTube haaraa banee akka duraanii akkuma beekamu sirboota duraan gadhiisaa ture chaanaalota kanneen akka Vision Entertainment fi Barreeko Entertainment irratti akka gadhiisaa ture ni yaadatama. Amma garuu sirba kana YouTube mataa isaa irratti yookaan immoo YouTube ofii banate irratti akka gadhiisu dubbatee jira jechuudha. YouTube inni irratti gadhiisu immoo YouTube Andu'aalam Gosaa yookaan immoo Andu'aalam Gosaa official jedha. Isa ragaltanii isinis subscribe gochuudhaan hanga sirbichi gadhiifamuuf share gochaa chaanaala isaa guddistanii fi akka bira dhaabattan isin jecha jenna. Garanumaan artistoonni hedduun amma beekatanii jiran maaliif YouTuberoota hedduu waliin waan erga sirbichi gadhiifamee booda waan waliin galleef yookaan wal dhabdee waan dhufuuf artistoonni hedduun amma yeroo ammaa YouTube mataa isaanii banatanii YouTube mataa isaanii irratti sirbicha dhoobuu yookaan immoo post gochuu eegalanii jiran jechuudha. Kuni guddina artiitiifis isaaniifis bu'aa guddaa buuse jechuudha. Uummanni keenyas yookaan immoo Oromoon keenyas sirba kana artistoonni kunniyyuu dalagan wantoota hedduu itti dhabaniiti yeroo isaanii itti godhanii sammuu isaanii fi maallaqa hedduus itti baasaniiti kan dalagan jechuudha. Maaliif yeroo ammaa sirba yookaan singilii tokko dalaguudhaaf qarshii hedduu nama barbaachisa. Maaliif gatiiwwan kaameraawwanii editaroota produuserootaas baay'ee ol ka'ee jira waan ta'eef kana hundaaf qarshii yoo bahu artistoonni keenya yeroo hedduu maallaqa caalaa beekamtii qofa argatu jechuun ni danda'ama. Maaliif amma namoonni hedduun garuu kan itti yaadu viidiyoo kan immoo sirbichi miiliyoonota hedduu yoo ilaalamu waan artistichi qarshii hedduu irraa argatutti fakkaata. Garuu san duuba immoo muuziqaa yookaan immoo sirba qeenxee tokko dalaguudhaaf qarshii hedduu akka baasan namni hedduun waan hin hubanneef. Kanaaf Oromoo koo namni hunduu artistoota keenya bira dhaabachuudhaaf yookaan immoo gargaaruuf akka boru deebisnee isaan argannuuf sirriitti viidiyoo isaanii yookaan dhamaata isaanii kana share gootanii fi namoota hedduu bira geessitanii akka namoonni hedduun daawwatanii isaanillee dhamaatii yookaan immoo dalagaa isaanii kana gammadanii fi irraayis wanta fuuraa isaanii akka argatan gochuu qabdan jechuudha. Maaliif namni tokko wanta itti dalagee fi wanta itti fuure tokko irraa feedback yookaan immoo deebii argachuu fi wanta dhamaatii isaa argachuu isa barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf artistoonni keenya illee dhamaatii isaanii akka lafa hin banneef sirriitti share gootanii fi namoota hedduun akka ilaalamu gochuu qabdanii. Maaliif kan akkana isin jedhuuf artistoota hedduu artistoota lafaa dhufeeyyii artistoota silaa aartii kana sirriitti sadarkaa hedduu ol guddisan yeroo hedduu sirbi isaan itti fuuraa hedduu itti dadhabanii dalagan yeroo nama xiqqoon jalaa laalamu mooraan isaan tuqamee namoota hojii aartii kana keessaa bahanis waan beekuuf akkana isin jedha. Kanaaf Oromoo koo kun isin kafalchiisu yuutuuboota isaanii chaanaalota isaaniitii fi viidiyoo isaanii laayik share gootanii fi chaanaalii isaanii immoo subscribe gootanii fi guddisuu fi jajjabeessuu bira dhaabbachuu qabdan jechuudha. Inni biroo immoo dhaamsi kiyya chaanaalota yookaan immoo yuutuubaroota fi maaliif namoonni tokko yookaan immoo
akkuma sirbichi gadhiifameen sirbicha tootaalii buusuudhaan chaanaalii mataa isaanii irratti dhoowwuudhaan poost gochuudhaan namoonni doolaara itti dalagdanii fi namoonni fuuraa nama tokkootiin daldaltan kun hedduu nama saalfachiisa fi hedduu nama gaddisiisa. Chaanaa yuutuubaroonni keenya yuutuubaroonni ijoolleen Oromoo akkan akka hin goone beekaa garuu immoo maybe yoo kan gootanis jiraatanitti akka irraa of qoxxoodhaan isiniif dhaaba maaliifi reakshinii garagaraa dalaguun haaluma jiruu fi sirbicha beeksisuun haa ta'u garuu immoo sirbicha isaa fuutanii YouTube keessan irratti poost gochuun yookaan immoo dhoobuun kuni aad maleedha fi fuuraa nama tokko hattummaadha si akka hin goone isiniif dhaama. Gama biraatiin sirbichis sirbii Andu'aalam Gosaatti yeroo dhiyoo keessatti akka gadhiifamuu fi akka uummata biraan gahu Andu'aalam Gosaa matama isaatiin dubbatee jira jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyootti isiniif gadhiifama. Isinis abdiidhaan chaanaal isaa sheer godhaa fi hawwiidhaan eegaa isiniin jedha. Nagaatti.